amma xiiti narka dhumte beeyte duraan nyaachifadheen qaba ture garuu amma narka dhumte jirti gaafa ati mootummaa taate garuu si abdadheetiin amma xiiti ta'uu deema akkamitti Jabaduni. Jabadu apa pega? nan qarqartu Kuti amma isheen ilaala akkam akka ta'e beekta basu. Isheen nama miidiyaa ishiitiin nama qalleessin gargaarti, nama deeggarsa barbaachisu, nama dhukkubsatees bakka barbaachisus uummataafis sagalee ni taati. Nama jabaa Oromoon qabda. Kanaaf uummanni shugguxii Oromooti jedheen isa baaseef. Maal siin jedhu amma basuudhaan. Maal jedhu biyyi kun gara kamitti deemtii gara ol taati miti. Biraandii keetii miti hin dhaggeeffatu kaa. Isheen immoo shugguxii Oromooti. Kanaafiyyuu jabaadhu. Namun betul malam itu Jawar. Jawar. Oh, Jawar Amboti kan. Amboti Jawar. Nangis. Isheen eessa iddoon dhaloota kee naam jedhi gaafadhu. Sekolah dalam ni dia sedang. ani muharar geelixaa argee Dulu mambal. akkamitti Loko dalat. oo loqo dafii irratti barte okay ati yoo eessa Anima? Nano ambu. amboo dhalattee guddattee moo achuma amboodha Nano sana mati gosa cuma kan mati gua cuma tanam saja. Naannoo kam naannoo safara isaatti beeka amboo naannoo kam. Kebara maaki haasi riba kebara amma sababa isaatiin das na jaafi jiru malee Ani wagara ma angga syari tu kan gudda ambo nano walu akiti. Nano sana gede malee beka. okay Gootota amboo. lammi amma hojii hojjetaa jira lammi inni mucaan lammi Wayi. amma hojii hojjetaa jira Maal? jechuun hojii waa ni hojjeta amma Hojii akkam hojjeta? Hojii waan hojjetu maal qaba? Hojii jechuun waan akka ijoollee xixiqqaa beeksisa waan akka sakkeessan fa'a waan daa'iman beeksisan Okay, beeksa normal beeksa yoo kenname beeksa garaagaraa hojjeta. ilaa ammaa waan beeksisa kennameef hin qabu ilaa ammaa beeksisa kennameef hin qabu Beeksa ammaaf kenname kan itti hin jiru. Beeksisi kenname hin jiru. Yaa hojjas anuma tofi kiyyaa gaafataa fi yeroo maazariin isaa dhukkubsatu kiliinika garaagaraa hospitaala garaagaraa ofii kiyya deddeebi'an ispoonsara gaafataa fi akka isaan mana barumsaa illee amma barumsa irra jiru barumsa akka garmalee barumsaan jabaatulee mana barumsaa garaagaraa waajjira barnoota illee deemee gaafadheetan mana barumsa dhuunfaa sadarkaa isaa eeggate akka inni baratuuf ispoonsaran gaafadhaa fi akkasumallee haala uffannaa isaa haala maatiin ittiin bulu waanuma garaagaraayyuu anumatu walii gadi kaataa fi akka wanti mataa isaallee tiiktookii illee baneeraa fi naannoo hordoftoota 300 waan ta'e qaba. Yaa fuulduratti illee aartii sol bukkee qabatee miidiyaadhaan akka inni guddatu hojii gargaarsa garaagaraa irratti nama jedhu ofii kiyyaas faamilii nan bulcha waan ta'eef amma ammaatti yeroo konteentiin yookaan immoo tireending kee darbee beektamni namni baay'ina sappoortii siin godhu yeroo sanatti manni bitameeraa fi wantoonni garaagaraa gargaarameera amma hojiin koomeedii hojjetutti garuu promotion or argannes waan isa barbaachisu intin jedheen anis already miidiyaa kiyyaanis akkasumatti hojiin hojjechaa jirra jechaadha. ay bareeda amma harmeen isaa hojii hojjetaa jirti ay bareedaadha Harmeen isaa hojii hojjetaa jirti garuu hojii ishiin hojjechaa jirtu kana gittee miti. Bulchiinsi magaalaa Hoolotaa kantiibaan magaalaa Hoolotaa obbo Sheetu Baqqalee waadaa galeeraa fi mana sarvisii lamanii sadiinii ijaarraaf jedhaniiru. Isumallee waajjiratti deddeebi'ee mana sana maalirraa akka ga'an akkaataa isaan maal konistiraakshii warri konistiraakshii hojjetan jalqabuudhaa fi isa isallee deddeebi'ee ta'ee yaadachiisaa jira maaliif manni sadan sun otoo ijaarramee fi kireeffachuullee danda'u mana sana sadanii erguma sanaa iyyuu kaasee amma yoona waan dhimma isaanii ittuma deddeebiin gaggaafachaa jira. Mucaan kun amma kan isa barbaachisu first of all barumsa gaarii barachuudha. More media irratti iyyuu parsantii dhibba keessa parsantii 40 fokus gochuu qaba irratti garmalee miidiyaa sana irratti harkisaa jira waan ta'eef mucaan irraa fageessuun barbaada maaliif amma barumsa garmalee cimsuu qaba wantoota baay'ee irratti gorfamuu qaba mucaan dura waan
keessa dabarsee daandii rafaa nama irraa kan jiraachuu waan rakkina baay'ee keessa dabarse. Amma sarara gara barumsaatti deebi'uu qaba beektaa. Mucaan cimaadha. Dandeettii haasawaatis dandeettii jechuun cimaadha. Barnoota irratti fookas godhuu qaba. Barnoota irraan kanaaf garuu waan daa'imman beeksisanii jira. Beeksisa akkasiisan fa'aa beeksisuu ni danda'a. Barachaatilee san godhuu ni danda'a. Sammuun isaa sammuu nama guddaa hin qabne qaba beekte. Maayikoo hin beektan bara waa'ee keenyaan beektaa ijoollee keenya sappoortii gochuu irratti wanta jiru piroomooshinii yaa'u miidiyaa irratti naasofnaa riyaalitiin lafa jiru garuu waan biraati. Maaliif yeroo tokko dhaabbanni nama mucaa kana beeksisuudhaaf uffatu malee mana uffataallee deemtan namni ispoonsara ofii kiyyaamman gaafa guutiin naqe mucaa kana ispoonsara taa'ee viidiyoo isinii galakkisna. Maaliif ani akkan waanan keessa jiraadhu allan keessa jiraadhu namoota naannoo kiyyaatu beeka. Maaliif ofirra darbee otoo mucaa kanaaf ta'e natti tola. Piroomooshinii argadhu kana yeroo nan ta'e piroomooshinii gatii guddaa fakkaata. Normaal waanuma xixiqqaatiin iyyuu osoo mucaa deeggaranii bareeda ture garuu dhaabbatumti mucaa waamee jajjabeessa dhaabbata 2-3dha. Anani beekochaadha. Beeksaan viidiyoo nan waraabaa fi dhaabbatichaan beeksaa akkaawuntii haadha isaa irratti qarshii nan galchiisa achumatti dhaabbatichaa jechaadha. Maaliif akkaawuntii basuu qaaditiin gallakkifama waan ta'eef. Garuu ammatti mucaa kana waamanii basuu barbaanne dhaabbata keenya akka nu beeksisuu barbaanne kan jedhu dhaabbatumti nu gaafate takka illee hin jiru jechaadha. Ay bakka wanti jedhu miidiyaadhaan poostii godhu dandeettii barbaadu sun ta'e yaa wantoota kan miidiyinaa waan qabdu waan ta'e asumarratti poostii godhu namni hojiidhaaf barbaadu waa dubbisuu. Aye, waan dandeenye carraaqa akkuma dura yaa namoota baay'ees beektaa miidiyaa irratti viidiyoo kiyyoo seentee ilaalte namoota baay'een jireedha. Miidiyaadhuma kiyyaan fayyadama. Geemiin taphatu waan biraan godhu anis beeksuma kanaan haalli jireenya kiyyalee namoota beekutu beeka. Na bakka baay'atan biizii ta'a. Namoota dhukkubsatan, namoota kaleen isaanii feetan. Achumaan basoo jiniyyuu amma 7-2 tolirraa fageenyu faatti geenya. Yoo miidiyaadhaanis gallakkisan namni kana qixxee barbaadu hin jiru. Gaafuma qaamaan deemnee argine faatama hoteela Addisuu Mulgeetaa dheengadda sappoortii godheen asuma mana bukkee jira mucaa sun illee kennu garas taa'ee jira. Abbaa hoteela kana biraanchi 3 qabu. Innaa anaan ambaasaadara na godhatanii basuullee akkasumas sappoortii godhanii waan barbaachisu bukkee dhaabbanneedhaan gaafa namarraan deeman ta'e malee miidiyaadhaan gaafa gallakkisan namni fokas godhee siyaasa hojjetu hin jiru beektaa kanaaf. Ay jawab dua karena bagaimana masjid mau ambasador hotel kana. Jala tu Michael. Coba tu begini yang one support sebagai beragam perkara. Ya, one kot masuk. Shawering kot. Ya mucaa wayii semua mucaa haaraa fideera basuudhaan alatti ijoollee garaagaraallee dandeettii isaan qaban baasuudhaaf viidiyoo isaa kaleessan gallakkisee namoonni baay'ee nama naannoo 400 ta'u akkas raadera mucaa shubbisa danda'uudha garmalee danda'a mucaan sunillee dhufeera ijoollee baay'ee naannoo keenya jiran dandeettii isaanii baasuu kan qabu numa mucaa irraa waa argadhee yookaan dhaabbata qabaadhee miti ijoollee akkana innaan olitti ofitti fuudhu dandeettii isaanii rakkina isaanii akka isaan baasan yeroo baay'ee Oromoo gidduutti wanta akkanaa hin baratamne bakka jirtanitti naannoo keessanitti ijoollee dandeettii qaban aartii ta'uu danda'a shubbisa ta'uu danda'a walaloo ta'uu danda'a diraamaatikaal ta'uu danda'a wanta garaagaraa nama qaban ifatti baasuudha basuu barbaade tan arge yeroo noolata dhufu jechaadha ani waggaa tokko erga noolata dhufee basuun garuu tureera keessa innaa akkatti barbaadanii ijoollee arganii ijoolleedhaafis ta'u miidiyaa qabatanii ta'uu maa faayidaan qabu maakii baay'ee sininkisiifadhaan illee yeroo baay'ee yaaleen ture innaa nuu jiraadhu galatoomiyennaa. Ciao. Baduzi. Account sa follow